Har'as odeeffannoo teknooloojiitiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Innis maali yoo jettan akkamitti bilbila paatarnii hin beekne yookaan paaswordii isaa hin beekne tokko haala salphaa ta'een banachuu dandeenya jedhee namootni hedduu waan na gaafataa jirtaniif koomentii jalatti isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Bifa ajaa'iba ta'een silkii paatarnii hin beekne tokko karaa salphaa ta'een hiikuu ni dandeenya jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti viidiyoo kanammoo akka jaalattan abdiin qaba. Asumaan viidiyoo kana laayik godha. Asumaan warrootni maamila haaraa taatan mallattoo subscribe jettu san yeroo takka tuqaa san booda mallattoo notification tana yeroo takkaaf tuqaa ol ka'edhu san irra kaa'adha. San booda viidiyoon ani gadhiisu dafee isin dhaqqabaa jechuudha. Kallattimaan gara barumsaatti haa deemnu. Hayyee kallattimaan gara barnootaatti haa deemnu. Yeroo kana kunoo bilbilli isin argartan kun paatarnii qaba. Paatarnii isaa ani hin beeku. Akkamitti akka banadhu isinitti mul'isa jechuudha. Paatarniin akka karaa salphaa ta'een bilbila paatarnii hin beekne tokko banuu akka itti dandeenyu kan silaa birrii itti baasnu ofii keenyaa banuu ni dandeenya. Saniifuu isin barsiisuu dhufe hanga xumuraatti immoo akka hordoftan ni beekaa jechuudha. Kunoo akkuma argartan bilbilli ani fayyadamaa jiru bilbila Samsung Galaxy J1 dha. Fakkeenyaaf yeroo kana wanti nu goonu power off goonaa silkii keenya switch off goonee cufnaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan silkicha switch off goonee cufnaa. Erga silkichi yookaan bilbilli keenya bifa kanaan cufamee booda bakka affannu bakka bilbila ittiin cufnu kanaa fi akkasuma sagalee guddiftuu yookaan bakka sagalee ittiin daballu akkasuma okee wal bira qabnee bakka okee tuynu kana jara sadan wal bira qabnee affannaa jechuudha. Garuu osoo bilbila kaawwan taatee sagalee guddiftuu fi bakka ittiin cufnu qofa affannee hin dandeenya. Kunoo akkuma argitan bifa kanaan bakka sadan kana affannaa. Jalqaba okee san qaqqabnee achumaan bakka cufnuun san qabnee san booda jalqaba okee qaqqabna. Achi booda bakka silkii cufnuun achi booda immoo bakka sagalee guddiftuu san yeroo takka al tokko qaqqabnee xiqqoo turraa jechuudha. Kunoo akkana qaqqabnee xiqqoo turraa. Kana booda kunoo bifa kanaan bilbilli keenya ni ka'a. Kunoo akkuma argartan bilbilli keenya ka'aa jira jechuudha. Kunoo no command kan jedhu kana bifa kanaan nuu fidaa jechuudha. Kallattimaan yeroo bifa kanaan nuu fidenu reboot system now kan jedhu kana hin tuynu jechuudha. Gabbuunee wipe data factory reset kan jedhu san yeroo takkaaf erga si tuyne booda okay tuyne reset kan jedhu reset all kan jedhu yes goona. San booda reboot system san booda kunoo akkuma argitan reboot system now goonaan bilbilli keenya guutumaa guututti paatarniin illee irraa badaa bifa haarawaa taateen nuuf deebitii jechuudha bilbilli keenya. Kunoo akkuma argartan kana reboot system now kan jedhu kana yeroo takkaaf ni cuqaasaa jechuudha. Erga isa yeroo takkaaf cuqaasee bilbilli keenya cufamtee bifa kanaan deebitee banamti. Xiqqoo amma turuu qabnaa jechuudha. Bilbilli keenya cufamtee harga banamtuu xiqqoo ni turra. San booda bifa kanaan bilbilli keenya banamuuf deemti. Erga bilbilli keenya banamuuf deemte wantoota guutantu jira jechuudha. Wantoota guutantu jira bifa haarawaan deebiti waan ta'eef kunoo akkuma jiru argartan starting jedhaa jira. Kunoo bifa kanaan banamaa jira jechuudha. Kunoo bifa kanaan dhufee jira. San booda wanti nu goonu start kan jedhu jala jira. Kunoo akkuma argartan start isa yeroo takkaaf ni tuynaa jechuudha. Erga isa tuynee booda akkana bifa kanaan nu dhufa. Skip kan jedhu kana jala kan jiru kana tuynaa jechuudha. Ammas erga isa tuynee booda ammas next kan jedhu san tuynaa jechuudha. Gadi buunee next kan jedhu san yeroo takkaaf ni cuqaasna. San booda bifa kanaan dhufa. Ammas next ma jennaani. Eegasanii booda I understand jedhu sanis right itti goona jechuudha. Isas right goonee san booda yes kan jedhu san tuynaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan yes. San booda next jennaani. Next kan jedhu kunoo akkuma argitan next isan tuynaa jechuudha. Erga tuyne bifa kanaan nu dhufa. No jenneeni bira dabarraa jechuudha kan. Erga sanii ammas not now kan jedhu san tuynaa jechuudha. Not now kan jedhu san. Erga sanii bifa kanaan next kan jedhu tuynaa. Qallaaliidha, salphaadha. San booda first kan jedhu irratti homa feene barreessina. Akkasuma last name kan jedhu irrattis homa barbaanne barreessina jechuudha. Homa feene achirratti barreessine san booda next jennaani. San booda bifa kanaan dhufaa jira jechuudha. Kunoo fin'eerraa xumurree jirra. Skip kan jedhu san
san booda bifa kanaan dhufa skip yennaani ammas san booda finish yennaaniin xumurree jirra. Kunoo akkuma argitan jala finish kan jedhu jira. Finishii san tu'inaan xumurree jirra jechuudha. Bilbila keenya bifa ajaa'ibaatiin paaternii irraa hiinee jirra. Kunoo akkuma argaa jirtan bifa ajaa'iba taheen paaternii bilbila keenyarraa osoo hin beekne irraa hiinee jirra jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Viidiyoo kanammoo akka jaalattan abdiin qaba. Asumaan laayik godhaa, yaadaan nu gargaara, koomentii garaagaraa kennaa, akkasumas gaafiilee garaagaraa gaafadhaatii. Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti asumaan sabskiraayib godhaa. Nagaan nuuf tura.